Akkam jirtu hordoftoonni seenaatu baadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee warri Beeruut keessatti rakkachaa jirtan jechuudha. Fala baay'ee nama gammachiisu qabadhee isinii deebi'ee jira. Obboleettii yookaan hiriyaa asii gara Beeruut deemte mucayyoo wayii jirti. Beeruut irraa gara Dubaayii deemte jechuu kooti. Isheetu naan gahee jira jechuudha oduu kana keessanii. Erga naan geessee tuttureen jira garuu isin biraan gahuun duratti waan isaa adda baafadheen qulqulleeffadha jedhee tanani jechuun akkuma isheen natti himteeni hayi wanni kun nama baasaa jedhee waanan isin biraan gahu ta'e booda rakkoo isin irratti geessa jedhee tan baay'ee irratti ilaalaa ture. Isheenis ammoo Beeruutii kaateet gara Dubaayii deemte jechuudha. Daayirektii Beeruutii gara Dubaayii deemteerti. Ijoolleen baay'eenis immoo asii deemaniirani. Ijoollee sadis gara mucayyoo tanaatiin wajjaa lammaffoo hin deemu jechuudha. Kanaaf warri fedhii akkasii qabaattanii lakkoofsa mucayyoo tanaa isiniifan kennaa. Ishii duuka wal qunnamtanii Beeruut irraa gara Dubaayii qattitaa deemuu dandeessan jechuudha. Wanna isin barbaachisus isheen ana caala muuxannoo waan qabduuf akkamitti as keessaa baatee achi deemti waan beektuuf jechuudha. Ana caala isheetu beeka. Kanaaf lakkoofsa asirra jiruun ishee dubbistanii wal qunnamuu dandeessan jechuudha. Kana yoon jedhu warri fedhii akkasii qabdani. Warri fedhii asii gara Beeruutii gara Dubaayii deemuu fedhii akkasiisan warri qabaattan lakkoofsa asirran isinii kaa'aa kan mucayyoo ishee dubbistanii waan jiru irraa haxxaarra'attanii kaa'uuf deemuu barbaaddan waa hundaa isinii himti jechuudha. Bilbiluu fi osoo hin taane baay'ee biizii waan taatuuf isheenis amma Dubaayii jirti. Sagalee keessaniif jechuudha. Isheen madaamota asii wajjin illee wal faana ni haasa'an jechuudha. Madaamonni tokko kan xiqqoo ishii sammuun isaanii of beeku ijoollee akkasitti rakkatan kana asiin gara Dubaayii deemuu akka isaan qaban ni barbaadu jechuudha. Kana yeroon jedhu amma sagalee madaamii takkaa isiniin dhageechisaa. Sagalee madaamii tana dhaggeeffadhaati. Waan isheen jettu hunda ishirrees immoo hubachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo tana yoo jaalattan walii keessaniif sheer godhaa. Rakkoo akkasiisan as keessa kaa walumaa galatti natsaa hojjechuurra achi deemtanii hojiinis isinitti baay'atu waan ta'us ta'u hojjechuu isinii wayyanatti fakkaata. Kuni fedhii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo walii sheer godhaa. Sagalee madaamii tanaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Chaayinaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaa. Wanta isin fayyadu kanan ani gassinii dhiisu akka gadhiisan isin biraa akka ga'uuf mallattoo notifikashinii irratti tuqaan isiniin jedha. Galatoomaa laayikiis tuquu hin dagatina. اوكي حبيبتي ساره ليكي بدي اقول لك شيء كنت هلا هي مدينه عم بتقول بدها $200. انا على اساس اول شيء ما في مشكله. بعدين انا زوجي عايش كندا وقف هلا شغل كرمال كورونا. كانوا موقفين شغل رجعوا اشتغلوا رجع وقف شغل هلا كرمال كورونا. وبعدين انا ماما امي يعني مدينه شافتها للبنت جابت وحده صار لها هون اثيوبيه اسمها ميسي جابتها من المكتب صار لها 4 سنين هون بلبنان وبدها تبقى بعد 2 سنين. طيب عم تدفع لها $150 يعني اجت لعند ماما من 4 ايام بس شافتها مدينة عشان كله هلا ما عم يدفع الا 150. اذا انت عم تدفعي دولار اكيد انا عم بدي ادفع لها دولار. ف يعني ما بعرف يعني عم قلك حتى زوجي انه قصة شغله فشو بدها ما بعرف. اذا ما بدها منشوف انه اذا اهلها بياخدوها انه يعني بيسفروها وهيك. هي بعدها اصلا على اسم بتول. ف يعني انا حرام انه كرمالها بس انه $150 يعني $150 هلا مليون وتقريبا 300,000 هيك شيء او اكثر كمان. ف شو ما بعرف اذا انت بتحكيها اذا منيح مش منيح لإلكم كمان انتم حرين. بس هلا بلبنان مكتب كله 125,000 150,000 لو صاروا قد ما صاروا هون عشان وضع لبنان انه يعني وضع المصاري.
وانا عم قل لك انا ما حاعطيها الا دولار، يا زوجي بيبعت لها من هونيك، يا اما انا بس يبعت لي زوجي بدي اعطيها اياهم، بس انه ساعتها كل شهرين ببعت لها 300 دولار امريكاني لهونيك. شوفي انت شو رايك واعطيني خبر، اعملي معروف. انا عم قل لك الظرف، يعني انا زوجي وقف شغل، هيك مش مشكله كبيره. وهلا انه كله عم تشوفه عم بجيبهم، عم قل لك ماما يعني امي انا شو اسمه خلصت الشغيله من عندها أنا بدها تسافر نهار الأربعاء على أثيوبيا، جابت هيدي مسكة 150 دولار بالشهر. فشو رأيك أنت؟ قولي لي، اعملي معروف، يعني اعتبري إنه مثل واحد عم يسألك، عم يستشيرك. ايه اوكي حبيبتي سارة، ليكي بدي اقول لك شيء كنت. هلا هي مدينة عم بتقول بدها 200 دولار، انا على اساس اول شيء ما في مشكلة. بعدين انا زوجي عايش كندا، وقف هلا شغل كرمال كورونا، كانوا موقفين شغل، رجعوا اشتغلوا، رجعوا وقف شغل هلا كرمال كورونا. وبعدين انا ماما امي يعني مدينة شافتها للبنت، جابت وحدة صار لها هون اثيوبية اسمها ميسي، جابتها من مكتب، صار لها 4 سنين هون بلبنان وبدها تبقى بعد سنتين. طيب عم تدفع لها 150 دولار، يعني اجت لعند ماما من 4 ايام بس، شافتها مدينة عشان كله هلا ما عم يدفع الا 150. اذا انت عم تدفعي دولار اكيد انا عم بدي ادفع لها دولار. ف يعني ما بعرف، يعني عم قلك حتى زوجي انه قصة شغله، فشو بدها ما بعرف. اذا ما بدها منشوف انه اذا اهلها بياخدوها، انه يعني بيسفروها وهيك، هي بعدها اصلا على اسم بتول. ف يعني انا حرام انه كرمالها، بس انه 150 دولار، يعني 150 دولار هلا مليون وتقريبا 300 الف هيك شيء او اكتر كمان. ف شو ما بعرف اذا انت بتحكيها اذا منيح مش منيح لإلكم، كمان انتم حرين. بس هلا بلبنان مكتب كله 125 الف 150 الف، لو صارهم قد ما صارهم هون، عشان وضع لبنان انه يعني وضع المصاري. وانا عم قلك انا ما حاعطيها الا دولار، يا زوجي بيبعت لها من هونيك، يا اما انا بس يبعت لي زوجي بدي اعطيها اياهم، بس انه ساعتها كل شهرين ببعت لها 300 دولار امريكاني لهونيك. شوفي انت شو رايك واعطيني خبر، اعملي معروف. انا عم قل لك الظرف، يعني انا زوجي وقف شغل، هيك مش مشكله كبيره. وهلا انه كله عم تشوفه عم بجيبهم، عم قل لك ماما يعني امي انا شو اسمه خلصت الشغيله من عندها أنا بدها تسافر نهار الأربعاء على أثيوبيا، جابت هيدي مسكة 150 دولار بالشهر. فشو رأيك أنت؟ قولي لي، اعملي معروف، يعني اعتبري إنه مثل واحد عم يسألك.